بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبوليان كيا هردفتوتان كيا كاليكم نجاجر تاني فيادا بجاجراتان إن شاء الله فيديو هراك أنا رتيك إسا برومسك أبو جئية إن شاء الله كهند كين الرافود أنه متاكي يران جرقبي جئية إن شاء الله الرا واتكوسن إلالا وياتك لكو جرتو لكون توني جولي لما قبتي جولي نشيني قداني كي جدام إن تكاني riinkii jedhama. Ilmaan ishii kana maal jettiin? Har'a keeka sinii hojjedha jetteen, keeka sinii dalagee sinii kennaa jetteen. Yeroo kana ijoolleen hedduu gammadanii, gammachuu akka malee gammadanii garuu jetteen osoo keeka kanan dalagin dura suuqa dukkaana deemee baqaalaa dhaqee meeshaa keeka kanatti dalaguuf na barbaachisuun bitadhee dhufaa jetteen. Amma inni guddaan kiikii kun maal jedhaan? Yaa ummii hin turanii dafii kottu bitadhu jedheen. Okay jetteen. xiqqaan riinkiin kun immoo yaa ummii si waliin deemee meeshaa si gargaaraa jedheeni hayyaa yaa ilma koo jetteeni ka xiqqaa kana fitattee dukkaana dhaqxee meeshaa keekatti dalagdu san bitattee dhufte. Yeruma ol sheente ni jedhamee balballi gaanii dhagiyama. Kiikiin kun mana keessaa dhagihee yaa ummii keeka hojjettee raattee jennaani lakkii hirraanne ganaan amma alaa dhufaa jira jetteen haadhi. Hayyaa gadda fi hojjedhu hedduu beelan qabaa hin turinii jedheen. Okay jetteeni amma ka xiqqaan riinkiin kuni yaa ummii kishinaa sheenee keeka kana si waliin hojjechuun barbaadaa siyaanis sin gargaaraa jedheen. Haadhillee ati barii ilma kiyya akkaan tolaa akkaan na gargaaru akkaan rahmata qabu jetteeni yallaa kootteeni kishinaa sa waliin sheenanii keeka san daqiiqaa muraasa keessatti hojjetanii raatan. Eega hojjetanii raatanii gara bakkee nyaatatti nyaatanii dhufanii ka guddaa kiikii kana waa xiqqoo takka kanatti murteef. Kariinkii kana immoo ka xiqqaa kana irra guddaa murteef keeka kana jechuudha. Yeroo kana obboleessi ilmi ishii ka guddaa kiikiin kun yaa ummii anaaf keeka xiqqaa maanaaf murtaa obboleessa koo riinkiidha keeka guddaa murteefii jedheen. Haadhi yeroo kana dubbanne obboleessi isaa riinkii maal jedhaan? Ati barii waa takka hin dalagne ciisaatuma jirta. Ani garuu haadha kiyyaa waliin dukkaana deemee meeshaa gargaara ishiidha. Akkasuma kishinaa isheenee keekallee waliin dalageessaniif waan hedduu waliin ta'abeef keeka hagana naa kennuu dandeessee jedhee deebiseef jechuu obboleessi kun. Anarraa jalqabee viidiyoo kanarraa wanni barannu namni haguma dalage argata. Xiqqaa dalagu xiqqaa, guddaa dalagu guddaa, haguma dalage argata jechuudha. Meeqa keenyattu gurubbii adda adda keessa ijaaba uffadhu malee quraana jalan qabu. Badii kanan godhe isam jedhu malee kanan qara'u. Boruun ammoo gurubbuma san keessa dhufee boruun qara'aa, iftaanin qara'aa, boru oolleen qara'aa, baatii dhufuun qara'aa, waggaa dhufuun qara'aa osuma jedhuun amata irraan dhalee wallaalummaa keessa taa'aa jira jechuudha. Maaliif akkasa ta'an ani beekaaf osoo hin tahin anillee barattuma akka keessanii kaanee barannee boru akhiraatti illee yoo har'a dalagne arganna. Akkuma keeka kana mucaan kun xiqqaa argate kan akhiraatti illee haguma dalagne san arganna. Rabbiin akkam jedhaa laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa. Nafsee tamuu rabbuun huma ofii dandahe irra kaa'e jechuudha. Saniif obboleen kiyya haga dandeenye kaanee haa barannu. Barumsi xiqqaa hin qabu. Yaa nama akkanumatti tiktoka keessaa muuziqaa maala yaa'anii irratti fixaa jirtu boruu rabbii biratti irraa gaafatamuu teessa. Adduunuma tanarratti illee huma dalagde argata. Haga dandeetii kee waan dandeesse saniin khayrii dandeesse dalagachuurra hudduu duuba hin jedhanii siin jedhaa. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa yoo isinitti tole laayik, sheer, koomentii godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu.